qabeenneti. Kitaabni obbo Yohaannis barreesse akka Oromootti Oromoo si laallatu, akka sabaatti saba si laallatu. Just idea nama dhuunfaati. Namni dhuunfaa waan barbaade barreessuu waan barbaade dubbachuu waan barbaade gochuun mirga isaati. Akka sabaatti yookaan immoo akka gosaatti gosa tokkos bakka bu'uu hin danda'u jechuu barbaadeeni. Kan biraa waa'ee seenaa qabsoo fi seenaa uummata Oromoo kan jedhu ajandaa bal'aa ta'uu danda'a. Sana akka daqiiqaa muraasatti yookaan sekendii muraasatti wanna haasofnee xumuruu dandeenyu miti. Ani ilma Galaanii, ilma Tuulamaati. Akka Oromootti ilma Oromooti. Ideoloojiin Dr. Girmaadhaan ani mormu maali amma kanatti kaasaa turte akka Oromootti akka sabaatti Oromoo kan jedhamu hin jiru waan jedhu natti fakkaata. Yoon dogoggoruudha baadhee. Kuni Oromoo jedhamu hin jiru. Akka jettee kaasaa turte amma yaada kee keessatti. Oromoon akka sabaatti Oromoon hin jiru waan jedhu wayii kaaste natti fakkaata. Oromoon hin jiru jechuun Oromoodhaa miti jechuudha miti. Fireemiin siifa sirreessa. Tokko nuti gosa bakka bu'uu naan jette gosa bakka bu'ee bakka bu'ummaan gaafanne nu. Isaa miti. Gochaan achi keessa jirutti garuu farra Oromoo waan inni kana dura hojjetee dhoksee ture amma immoo saba biraatii kennee waan amma kaasee gara fuulduraatti uummata keenyaafis faayidaa hin qabne rakkoo uumaa ganaa kana caalaa uumuudha irratti murtee godhamuu qabaan jedheen bakka bu'aan jenneen. Waa'ee kitaabaa yoo haasofne Oromoo leencoo har'a miti kanan beeku. Qabsoo Oromoo keessatti xinnaatu isaa guddatus itti cabnee itti dhiinee itti dadhabnee irraa seenaa qabsoo samma beekuu dandeenyu amma humni keenya sammuun keenya nu eeyyame ni beekna. Leencoonni nama akkamiiti maal ture qabsoo keessatti gaheen isaa kan jedhuu fi qabsaa'ota hedduu nyaateera leencoonni. Qabsoo keessatti bu'aa hin buusne jechuun danda'u. Bara 70 kaasee namni qabsoo keessatti hamma tokko hamma isaa danda'ame wanta hojjechuu danda'u hojjetee leencoon kan inni jijjiirame baroota 90moota keessadha. 90moota keessa we know lola akkamitti akka ture qabsoo keessatti diigaminsa akkamii akka ture leencoon biyya alaati deebi'ee eenyu wajjin mari'ataa akka ture Abrahaam yookaan abbaa lataa jedhan sunis eenyu wajjin akka mari'ataa ture waan hundaa ni beekna. Waan dhokataadhaa miti. Lola 99 kora sabaa abaa waamee 99 lola abaa irratti gaggeeffame hooggansa balleessuu bara ibsoo maal jedhanii dhaabni bakka lamatti qoodamaa dhufe san leencoon gahee akkamii akka taphataa turee fi hojiin hojjechaa ture qaamaan achi jiraachuu baannu wanta beeknu ni qabna akka qabsaattis akka ilma Oromoo tokkoottis. So leencoon badii hin balleessine miti qabsoo keessatti badii hedduu balleesseera. Sana balleesse jechuun garuu dhaaba guddaa saba guddaa kana bakka bu'u kana leencootu kallattii kanaan oofee akkas godhe jechuun dandeessu. Ani ilma ijoollee Wallaggaa wajjin qabsaa ijoollee Wallaggaa wajjin aarsaa kaffaleera. Nan danda'a qeerroo. Yaa ati akka dhuunfaatti jechuu dandeessa. Hin dandeenye natti himi dura. Akkamitti hin dandeenye. Akkamitti hin dandeenye. Isan si kaasaa jira leencooni. Dhaaba kana kallattii kanaan oofee yookaan gosa tokkotti galchee dhaaba gosa tokko godheera. Wanti nama jechisiisuu danda'u hin jiru. Maaliif wanta stop. Ani kan gosa tokko godheera hin jenneen. Situ jedhee mataa kee keessatti. Waan hin jedhamne maaliif kaabtana waan hin jedhamne. Ila akkanatti fuutaniiti garee fuutanii namaa waan namni hin jedhe. Kan saba tokko godheeraan hin jedhe. Kan gosa tokko godheeraan hin jedhe. Doomee rakkate ta'arra laalina. Okay. Kana sirreessiti itti fufi. Ani hin jenne. So aarsaa qabsoo keessatti kaffalame hedduudha kan nuti beeknus kan akka sabaatti sabni Oromoo beekus aarsaa sana duuba yookaan wareegama kaffalame sana duuba namoonni bor yoo seenaan bakkatti galtee yoo dhugaan bakkatti galtee aduun barbaannu sun baatee bakkatti bahu jira. Kanaafidha kan kaleessa jaarraa abbaa gadaa waan hunda ukkaamsee jaalgalaasaa waan hunda ukkaamsee wanta baay'ee danda'anii baatanii deemaa kan turaniif kanaafidha.
Kanaafi har'a miidiyaa irratti waa'ee Yohaannis Lataa yookaan Abrahaam Lataa dubbachuun keenya akka Oromootti bu'aan inni buusu maali? Abrahaam Lataas Yohaannis Lataas nama dhuunfaati dhiibnee baasuu dandeenya Oromoo keessa wanta. No, it's a question, Kerro. It's a question. Dheeraa miti gabaabadha. Badhoo dachaasatu baaroo ajjeese kan jedhu sun isa sana barreessuun bu'aan isaa maalidha siif? Diigaminsa Oromoo fiduudhaaf, Oromoo gargar qooduudhaaf, Oromoo gandaa fi lagaan qooduudhaaf wanta yaadamee karoorfamee hojjetamedha. Isa kana atis ni beektaa. Namni as keessa jirus ni beekta. Obboleessa maal goona erga akkana ta'uu erga sii gale nus kanuma Oromoodha diiguudhaaf ijaarame wanti kun jechaa jirra. Furmaanni isaa maaliree? Siikasaatiin jira. Leencoo si Yohaannis si akka dhuunfaatti tarii by the way carraa isaan argachuu carraa isaa waliin haasoo hanga tokko niin qaban ture. Jechuun kiyya waa'ee Oromummaa irratti kiriitizimiin guddaan tureera. Dirree qabsoottis wanta guddaa tureera. Isa sana keessatti gocha isaan raawwachaa turan ifaanis dhokataanis wanti ka'aa ture, wanti qabsaan irratti ka'aa ture, wanti waraanni irratti ka'aa ture ni jira. Har'a miti kaleessa jechuu kiyya. Hamma 2010 waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa garee jijjiiramaaf garee shanee jedhamee yookaan abaa'oo jijjiiramaaf abaa'oo shanee jedhamee deemutti hanga 2010 dhaabni kun gargar diigamutti gaheen leencoo guddaa ture waraana diiguu keessatti qabsoo balleessuu keessatti. Isa kana eenyumtuu dura dhaabbatee mormuu namaannoo afaan guutee leencoon kana hin goone namni jedhu hin jiru har'as taanaan jechuudha. Kanaaf isa kana si mormaan jiru hojiin leencoo sirrii ture yookaan immoo wanti leencoon qabsoo keessatti hojjechaa ture bara 98 as hanga 98tti qabsoodhaaf bu'aa buuseera qabsoo keessatti gumaachuu danda'u gumaacheera. Bara 98 as gurmuu ijaaramee gurmuu dhokataan socho'aa ture keessa leencoon nama tokko garee dhaaba diiguuf ijaaramee socho'aa ture sana keessa jechuudha. So nuti har'as kan jennu leencoon kitaaba sana barreessuun isaa badoonis jaalbaaronis jaalbadoonis akkaataa kamiin akka wareegame namni dirree qabsoo irra ture ni beeka. Eenyutu akkaataa kamiin wareege eenyutu immoo akkaataa kamiin wareegame si jedhu namni dirree qabsoo irra ture tarii jaallan dirree qabsoo turtan waraana turtan ni beektu kun waan dhokataadhaa miti. Har'a kitaabni kun akkaataa kanaan barreeffamee bahuunsaa icciitii shinnigaa duuba jiru wanta nutti mul'isu qaba. Icciitii wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo duuba jiru wanta nutti mul'isu qaba. Namni kun kaleessa maal hojjechaa ture akkam gochaa ture dhaaba kana keessatti maal ga'eensaa maal ture isa jedhu akka hooggansaatti hooggansa dhaaba kanaa tureera. Akka koomaandii dhaaba kanaa tureera. So wanti hundi harka isaa tureera. Yeroo sanatti wanti inni hojjete wanti baay'een jiraachuu danda'a. Har'a nama qarqara boollaa gahee nama umuriin joonjessee deemu kanatu waa'ee qabsoo keessatti waan kaleessa ta'e. Kaleessa yeroo jaalgalaasaan jiru yeroo jaarraa abbaa gadaa jiru maaf hin barreessine kitaaba sana. Anammas kan inni si kaasuu barbaadu kitaabni leencoon barreesse yookaan Yohaannis barreesse awutomaatikaalii Oromoottis gadi ba'uun irra hin turre ammas dhabamsiifamuudha qaba kitaabichi akka qabsaa ilma Oromoo tokkotti akka qabsootti osoo hin ta'in akkuma nama dhuunfaa ilma Oromoo tokkottan si kaasaa jira. Maaliif kaleessa itti dadhabne itti cabne itti dhiigneerra qabsoo kanatti haa ta'uuti wanti har'a deemaa jiru kan kaleessaa sanarraa maaltu adda godha kan jedhu bifa ammayyaa ta'een Oromoo gola golatti galchanii yeroo inni tokko cabu isa tokko afaan qabanii yeroo isa tokko inni tokko waan itti tole fakkaatu isa tokkotti waan bade fakkeessanii Oromoo gargar qooduun gargar hiruun wanta amma bara kana keessa ammayyummaadhaan deemaa jiru waan ta'eef an akka waliigalaatti kiritisizimiin keessan leencoo lataa irratti yoo ta'e mormii hin qabu. Maaliif leencootti dhiyeenyaan an beekaa hooggansa siyaasaa keessattan beekaa dhaaba keessattan beeka waan tureef jechuudha. Gocha isaa duuba wanta beekuufidha. Kanaaf kiritisizimiin keessan leencoo irratti yoo ta'e ani mormii tokko hin qabu kiritisizimii keessa wajjin. Biraa eenyu jenne odoo hin deemin hundi daisee yeroo sadi fireem nagoote waan ta'eef odoo hin deemin already waanuman ani barbaadu fi waanuman ani jedhe irra deebite waan ta'eef waan si balaaleffadhu qabu. Kitaabni kun irraadikeet ta'uu qaba baan ta'uu qabaan jedhe. Gochaa namni kun achi keessatti godhen disgrace godhe.
isan qeeqe kitaabichan qeeqe actually nama lubbuudhaan jiru si nama defend of godhuu danda'u si waan barreessine of harkaa qabnu fi waan inni of harkaa qabu faalladhan jedhe kanaan alatti gara biraa garam dhaqne No, haasaan namoonni haasaa kaasaa turanii waan tokko wantoota dhagaa ture jira jechuun kallattii biraa qabachuu hin qabu. Mormii criticismiin keenya waa'ee kitaaba Leencooti yookaan kitaaba Yohaannis Lataati yoo ta'e waa'ee Yohaannis Lataa irratti dubbachuu danda'uu qabna. Malee akka gosaatti yookaan akka Oromootti wanta Oromoo gargar qoodu, wanta Oromummaa gargar qoodu as keessatti ka'u. We don't be the initiator for that matter. No, we are not kids. I'm not pretty much fun. Isaaf inni akkati kun hin ta'u don't worry. Isaaf shakkiin qabu don't worry. Waan atirraa deemtu fi waan namoonni waan agarsiisu. Fakkeenyaaf akkuma teessee yeroo sa'a lamaatadi frame na goote. Waa gosa sabaa miname. Gosa maqaa waamneen. Ani waamne garuu namoonni akka waan numaane godhanii barbaadanii warri namni kun maal dubbata jedhamu kan immoo maaliif waan dhaaba kana qeeqxan kan jedhu dhaaballee qeeqeeraani baay'ee walumaa galatti qabee akka waan ummata maccaatiin jenne frame nama godhanii nama arrabsu argeetan jira namni immoo nama arrabsu mirgan qabu kana beekuu qabna ofirraa gartee tokko isa kanarratti mormaa kanaa fi fooxaa irratti fannisanii nama arrabsuun inni sun beekumsas miti tokkummaa Oromoos miti qabsoo Oromoos ta'e inni sun baduudhuma qaba. Sigale kanaaf gaafa nama hamilee namaa tuqu namni ofirraa defendi godhu gosa tuqanii namaan jechuun gaariidha miti. Tokko lammaffaa bakki nani si tuqe maybe itti dhaquu dandeessu. Goobana daacee diina jettee Oromummaa jechuun hamma naa gale hamma nuu galu hamma beeknutti yaa'u hamma beekumsa keenya jechuu kooti hamma beekumsa kun nuu laalutti odoon ta'in. Oromummaa jechuun eenyummaadha. Goobanummaanis eenyummaadha. Garuu maqaa goobanummaa saniin warri fireemni godhamne kana godaanni isaa ለስሙ ትልቅ ሰው ነው ፕሊዝ ብሎክ አድርግልኝ አንድ ጊዜን ሰውዬ ላየው አልፈልገውም ታውቂያለሽ ሙሌ ብሎክ ናጎይ ነምጨቀ ጃርሳ ጉዳን አስ ቢያማና ኖርዌይ ይራታ just block him I don't need him this waan inni jedhee nama arrabsu dhagayetan jira qabsoo oromoo jechuun amala kana qaba qabsoon aadaasaa waan inni guddifate namni hoo dubbatu namarraa baran oromoo arrabsaa nama arrabsaa waan inni nama gurguddaa nama jaarsa be TikTok keessa oole waan inni namarratti jedhu okay back to my point goobanummaa jechuun ilmaan oromoo tuulamaa frame godhuudha kuni ummaa jechuun maal jechuudha gantummaa kan hin amanamne kan dantaa ummataa dabarsee kennu kanaan kan beekamee jechuudha ummaa jechuun jaanjessa hin beektu natti fakkaate jaarsa kana afaan isaa qabsiisaa salphataa kana so gaafa akkanatti jedhamee kanaan wanna ta'e mee nutti himaa jennee gaafa gaafan kanaan maqaa keenya mataa gadi qabachuun qabnu inni gaafa ofirraa dhoowwinu sabni tokko hamma amannutti hamma beeknutti nutu beekaa hoo ta'e malee waan waloo qabaayyuu qabna waan waloo qabaachuu qabna yoo seenaa waloo qabaanne wajjin hin qabaanne yoo seenaa waloo hin qabaanne seera waloo wajjin qabaannu sin jiru oromummaa wajjin qabaannu sin jiru otherwise goobanni sirna nurratti ijaare sirna eenyu irratti ijaara biyya gane biyya kam oromiyaa nu been turre what does that mean is seenaa sobaa seenaa hin jirre hisirreessinoo taane we have to make a decisions murtii irratti godhuu qabnaa jechuudha homoyyuu hin taane akka barbaannetti gaafa barbaanne ebaluu hin arrabsinaa kan gara qabsoo keenya qabsoo bakka ta'u I know qabsoon akka tuqamu barbaaddanii sabni garuu gaafa arrabsamnu you don't care about it that is not gonna work yaalkun yaalloot yoo isa ta'e immoo karaa nutti fakkaateen deemuu dandeenya wal kabajnee qofaadha kan deemuu dandeenya ay wanni isin qeeqxan kun akkana fakkaatee sammuu keenya keessatti translate goone akka sammuu keenya keessatti hiiknetti namarratti laxxafnee nama arrabsuu hin danda'amu gaafa namni kana ofirraa dhowu ganda tuqxanii gosa tuqxanii daas naggana warqa ummanni isin frame godhuu barbaadassuun ummata wallaggaati we have nothing to do with them lammaffaa inni asirratti miidiyaa kana dura ijaarratee miidiyaa kana gaafa wajjin turu asirra gaafan turu namoonni amma gadi yaa'anii akka waan wabii maccaaf godhan kuni baran ani miidiyaa FBN irra taa'ee halkanii guyyaa iyyuu na biran turre nobody with me namoota muraasa kan macca keessaa na bira ture miidiyaa sana hoogganuudhaaf saniifuu nama frame godhanii nama keessatti ajjeesuun qabsoo kana keessatti barameera kanaafuu nurraa dhaabadhaa jenna woo barbaachisaa ta'e nama waraanaa karaa biraatiin immoo jaalataa fakkaachuun hin ta'u that's not gonna take hin fudhannu kana mataas gadi qabachuun barbaadu na arrabsanii arrabsuu what it doesn't look
namni tokko fakkeenyaaf fooxaa mormarra na gootee gaafa na arrabsitu indee fooxaa warra gootee warra goobana ittee gaafa na arrabsitu qaamni wayii dhufina itillee lafarra goonee been gabbarre yoo siin jedhu hin aartahoo ta'e gandahoo ta'e asiinoo warri fooxaa irra goote sun beenuma. Gabayyoo gurmuun faan beenuma. Baalchaan faan beenuma. So that means fooxaa kana uffannee irra hundi keenya iyyuu jechuudha amma gaafa wayyaaneen dhuftee alaabantu jijjiiramu. So whom are you addressing by doing that? Okay, isun entertain godha kan biraan dhoowwuu yaalina. Qeerro gorsinan isii qabu. Isa kana entertain warra godhee ummata diiguu kana dhaqee achitti deebise. Akkuma kan si dhaggeeffatu qabdu anis kan na dhaggeeffatu nan qaba. Sigale lammaffaa kan diddee hoo dhuftu hundumtuu dhaggeeffataa horachuudha barbaada. Amma ani qabsoo irra hin jiru qabsoo keessa wajjin dantaan qabu irra wajjin. Bakki hin jiru bakka seenarra hin jira. Hamma achi ilmaan Oromoo Tuulamaa seenaa Oromoo keessatti mataa gadi qabannu garuu hin jiraatu kun. Amma waa'ee uummataa dhiise personaalii eenyummaa kiyya irratti abbaan barbaadde seenaa tortora fideen irratti maxxansuu hin dandeessu. Ofirraa dhoowwuun qabaa jechuudha. Abbaa toroorroo ofirraa dhoowwata waan ta'eef. Sanaafuu qa'ee keessan irratti wantoota nama arrabsu gaafa argitan dhoowwitani. Inni sun ummata Wallaggaa bakka bu'aa odoon ta'in murna gaafa jennu diddanii ummataa kennuu barbaadan. It's up to you. Sin dhoowwuu hin danda'u isa kanaaf. Waan nuti hin jenne godhuu barbaadan. Laphee keenya keessaa waan hin qabne nuu kennuudha barbaadan. Hin deemina akkasitti faayidaa siniif hin qabu. Daas naggana heera. Qabsoodhuma keessan kanaayyuu hin hawu. Qabsoo kana hin barbaannu nuti. Yaada kiyyaan xumuraa. Indeessa. Galatoomii ani wanta ni kaasee waan ammati piinaawut gootee kaastee waa'ee goobanummaa waa'ee maalii isa jedhu seenaa goobanaa atis hin beektaa anis nan beekaa. Goobanaa qofaa miti akka Oromootti gara Sudukii jira, Baalchaa Saafoo jira, Abdiisaa Agaa jira hedduudha qabsaa'onni Oromoo bara sanaa akkaataa isaan itti fakkaateen qabsaa'aa warri turan. Gara seenaa goobanaatti yoonsi dhufu yeroo sanatti sirna Oromoo harma muree harka muree Oromoo shawarraa kaasee eessatti maannoo Tuulamarraa kaasee eessatti geessaatu. Sorry yaa'u afaan nu bareera waan ta'eef hin fayyadamna wantoota tokko tokko. Sirna akkas godhaa ture sana babal'isuu keessatti gaheen goobanaa maal ture isa jedhu atis ni beektaa anis ni beeka. Garee zero. Oromoon akka cabuuf Oromoon akka kolonaa'uuf Minilik lammaffaa waliin seenaan goobanaan hojjete maali? Isa jedhu gama waraanaatis dhugaa kana haaluu hin qabdu tasuma goobanaan nama dhuunfaatti gosa. Oromiyaan odoon jiraatin Oromoon akkamitti cabu? Tell me biyya kam cabu? Eenyu ture Tuulamarra eenyu ture yeroo san? Isa maaltu ta'ee beektaa? Tuulamarra waan ta'eef. Eessa jira Oromoon Tuulamaa sun har'a eessa jira? Abbichuu nyaa Gullallee Galaan eessa jira? Har'a eessaa fi eessatti faca'ee jira? Mee Dr. Girmaa naa himu. No faca'uu qofa natti himini. Amma hin beektuudha yoo ta'e sokee bakka jiru hin jira. That's not a question. Goobanaan biyya kam cabeedha? Kam cabse? Sirna maalitti ijaare? Amma gaa waan tokko qofaan siin jedhee baha. Maal ijaare natti himi? Goobanni maal ijaare? Goobanni sirna Minilikiin babal'isaa ture war akkuma fakkeenyaaf namni aangoorra jiru tokko yookaan sirna tokko keessa jiru tokko waa'ee sirna sanaati kan inni hojjetu waa'ee sirna sanaati kan inni babal'isu. Qeerroo kiyya asee sobni bakki jiru laala gartee amma jira Biraanuu Juulaa sirna babal'ise jechuu dandeessaa? Sirna maalii bal'isa? Biraanuu Juulaa fi waa'ee Biraanuu Juulaa fi waa'ee Goobana Daacee walitti hin fidin waliin argu waan ta'eef. What the difference? Waliin argu waan ta'eef waliin barri keessa turres barri keessa jirrus baraa wajjin deema wanta ati gootu fakkeenyaaf amma sooshaal miidiyaan kun dhufee ammayyummaadha aniifati isa fayyadamaa jira. Kaleessa osoo sooshaal miidiyaan kun jiraate ma eleella nagar ko namtawa waan injirra yaasoo artabe arsirratti inni nduulle akkamitti beekte ati ragaa qabda? Ragaa quubsaa si dhiyeessuudhaan danda'a rakkoon qabu sun. Yeah, send me that. I want to see. Yeah, ragaa quubsaa si dhiyeessuun danda'a. Kaabaa kibbatti goobanni maal babal'isaa ture hojiin hojjechaa ture maali ka jedhu barreeffamni seenaan bal'aan ni jira waan ta'eef siifin erga rakkoon qabu isaaf yaaddain.
Kanaafi ani gabaabumatti waan itti jechuu barbaadu tokkoffaa waa'ee Oromummaa irratti waa'ee sabummaa irratti qaroo gaafii si gaafadha. Doktor seenaa bal'aanaan qaba siifan deebisaa miti bee laal siifan ergaa ammaa inni kun laal miiseejiin taane uummata gurra uummataa keessatti dabarsanii darbuuni seenaa ega beeke seenaa nuun ibsu asumarratti barachuuf teenyoo tokko jee kan biraammoo falmiin isaa karam akka ta'eyyuu baay'ee nama dhiba beekte gaaffii ati gaafatteef jecha tokko odoon deebisin deebisee gaaffii biraa nama sii gaafatu carraa hin kennin. Ammallee seenaa qulqulleessaa deemuu ega ta'e karoorri keenyaas keessa kan jirtan hundi keessan Finfinneenis hundi nama gaaffii faallaa haasa'u dhaabsisaa yookaan immoo gaaffii gaafattan seeraa isinii deebisee akka kan biraatti ce'u godhaa. Namoonni tokko faallaa dhafufu please. Okay. I think Doctor gaafachuu barbaade natti fakkaate. Kana jira ol deebisitii Doctor haa gaafatu. Olaa deebi'u. Natti agarsiisi eenyudha maqaan isaa qeerroodha. Ayyee galeetiin jira na gaafadhu. Qaroo gaafii si gaafadha. Daayirektii naa deebiste jechuudha beekta. 1886. 1886 waa'ee Oromiyaa natti himuu dandeessaa? 1886 si gaafadha. San booda waa'ee goobanaatti ka deebinu. 1886 haa hafuutiin aan hin jedhin. Laal yeroo san biyya diige biyya ijaarree irratti walii galaa bar. Ayyee deebii gabaabaan sii kenna. Oromoon mootiidhaan bulaa ture, mootota naannootiin bulaa ture bara sanatti. Malee akka biyyaatti Oromoon ani Oromiyaa biyyi kiyya Oromiyaa Oromoodha jedhee akkaataa sanaan yeroo itti deemuun turre sirna gadaatiin bulaa ture. Sirni gadaa cabaa dhufee yeroo itti sirna Minilikiin bututee yeroon sirni gadaa itti cabaa dhufee dhumarra geera bara 1886 yeroo itti na gaafattu kana jechuudha. Malee akka ammaa yookaan pirezidaantii Oromiyaa jira yookaan pirezidaantii Sumaalee jira jettee akkaataa kanaan mee Oromoo kamtu cabe? Oromootu cabe, Oromoon cabe, Oromootu lamaati, Oromoo Baarentumaati, Oromoo Wallooti, Oromoo gosa hundaati kan yeroo sanatti cabaa ture jechuudha. Isa kana eessaa kaatee argattaa jaarraa 16ffaa keessaa kaatee kana argachuu dandeessu seenaa kana. Sirni gadaa akkaataa kamiin cabaa dhufee har'a gadaan gandaa fi wanni abbaa gadaa ofiin jedhee namni deemaa jiru kun bar sirni gadaa kaleessa Oromoon qabu akka sabaatti qabu sun osoo akkaataa sanaan deemaa dhufee har'a ga'ee wanta niifati irratti wal morminu wanti isin amma irratti haasa'aa jirru kuni akkaataa kanaan haasa'uu dhiisuudha dandeenya. Kanaaf gartee wanni adeemaa ture gaafadde laal olo qarroo laal gaafii tokko yoo si gaafadhu gaafichi tokko amma fakkeenyaaf bishaan tokko jerikaatti guuttee jerikaa sayyoo tarsaaste bishaan badee jennaa miti. Bishaan na jalaa balleessitee gannaqxee jennaa waan nama bishaan san balleessee ni qixaaxnaa jechuudha bar. Seenaa waloo sun yeroo sanitti afaan Oromoo dubbachuu jechuun seenaa waloo jechuu miti qaroo. Afaan Oromoo nama tokko fiddee irra nama Oromoon taane tokko yoo Oromoo goote Oromoo ta'a bar. So seenaa waloo yookiin immoo Oromoon inni cabsee akalee cabsee jettee natti himuu dandeessa. Sila waa kaastee turte miidiyaa irratti waan ka'uu hin qabne inni negoosheeshinii yookiin haasaa baay'ee barbaadaa waan baay'ee yeroo namni tokko waa tokko dubbatee yeroo seenaa tokko fuudhanii nutti himan seenaa kijibaa san fudhannu dubbiin badde baay'ee seenaa kijibaa asirratti haasa'uu barbaadu baay'eetu jira. Guyyaa baay'ee waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Gin immoo waan akkasii san hin dubbannu maaliifi safuu irratti guddanne. Itoophiyaa ijaarree Oromoo ijaarree baay'isee Oromoon jirre ijaarree biraazar waan akkasii waa'ee goobanaa daacee natti muudhafi guyyaa tokko guutuu si gaafata haqa dubbanne yoo ta'e maaliifi yoo Itu sikutee jechuudha. Dhagaa. Si galee? Neetworkii sikuteera natti fakkaate.
Okay, networking kuteera qeerroo asumatti haa gabaabsinu natti fakkaata si wajjin wanni asumarratti wanni ta'e maal akka ta'e beektaa? Wantoota nu irratti haasofnu nu hubachuudhaa yaaluudhaa dhiifteeti. Dhiifama qaroo. Wantoota nu irratti dubbachaa jirru oduma beektu lapheen ati ittiin seente pretty much is offended waan nama taate natti fakkaata. Lammaffaa immoo ana frame godhuudha barbaadde. Akkasirraa hubadhe. Si'a lamaa sadii afaanitti si qabe. Waan ani hin jenne naan jechuu jalqabde. So isa kana fuutee soo deemtee ittiin deemte maybe ittumaan yookaan ofis maatiis yookaan akkasuma saba wayii ittiin miita ta'a malee dhugaa nuti irra jirurraa hin jal'annu kana na amani. Inni biraa wanni nu qabanne jaalatamus jibbatamus ta'us baatus the only exit way out to get out of this chaos is admit. Waan dogoggora nuti jennu nu wajjin dogoggora jedha malee gaafa nuti waa'ee tuqnu waan nu jalaa tuqu kanaaf jecha frame nu gootanii akka waan gandaa kennine akka waan gosaa kennine godhuun kuni this is completely wrong. Nuuf maqaa dhaaba kanaatiin uummanni Oromoo hamma har'aa gatii baasar amma achi Oromoo keessaa baduudhuma qabaan ejjennoo Girmaa Taaddasaa Ayyaaneeti. That's my belief. Hin dhugaa amma achi. Sorry. Wajjiniin seenaa waloo qabaachuu qabna. Seenaa waloo yoo hin qabaanne tokko odoo hin jiraatne niggirtiidhumaan namoota warraa hidhame seenaa kanan qaba jedhanii namarratti haaluun sirrii natti fakkaatu. Actually addi bilisummaa Oromoo eezar goobanummaa kana kan bixxileessa admiit godhee uummata Oromoo dhiifama gaafachuu qaba. Otherwise uummanni Oromoo tuulama ixaan isaa gara funduraa akka uummata Meeksikoo kana ta'uudhaaf deemaa jirra jechuudha. So it's very dangerous. So now we are on the position of defending our identity. Kana beeka. Mulfaadha Awaash nagaadha baga nagaan dhuftee. Doctor deebiteerta moo Awaash? Okay. Nagama. Nagama. Si dhageenya sitti nagaamu? Aye, nagaan hunda keessaniif haa ta'u. Aye, dhagaa jira. Aye, waan kun deddeebi'ee dhufaa jira. Iddoo tokko irratti dhaabbachuu qaba miti dha. Yoo hin taane ta'e garuu dhuguma isaa walitti himanii waan jiru irratti taasisuu wayyi. Awaash akkana godhime. Awaash na dhageessa. Awaash na dhageessa. Mule gadi buusi ol deebifna. Sanaaf Awaash na dhageessa. Goobanaanii Awaash amma goobanaadha. Awaash na dhageessa. Okay, orang si harkisa. Naga winaasa. Networkii taate I think so far. Ya, maalitti onnoodha taaptaabiin qabu waan ta'eef na hin qabu. Gona guys. Taaptaab gona. Taaptaabiin qabuu fi dhaloota ijaaraa seenaa ijaaraa jirra haasa'annoo jedha. Taaptaab godhame godha. Dhalootni dhugaa barachuuf as jala taa'u kumaatama. Koppiliinki godha. ዶክተር ዋን tokko dubbadhu sani. Go ahead. Yeah, go ahead. Garasu dhuki ሁለተኛው ጣሊያኒ ለመፋረት ዱኪ ደበሶኒስ አብዲሳ አጋኒስ ጣሊያኒ tokkof አድዋን ጅራ ጣሊያኒ ለመፋ አርገ አስኩኒ ቀበቴ ዴምቴ ዱኪ ደበሶኒስ ኤቻ ከጅራኒ ኤጀሬ ጨንገሬ ሶጎሌ ከንጀደሙሰን ባዬ ቆርማ ተበርባችስ ከርቸሌ ከንጀደሙሱን ዱር አቺ ቱሬ ግዞቲዳን መናገሻ ጀደሜ በተስካን ትይጀረ Aye. Oh, namoota sagaleen keessan qabamaa jiranatti fakkaate. However, Doc in jirta dhageessa. Okay, Mule. Namoota dakanarraa ati galchitoo jiraatti invite godhini yoo xumurame we will wrap it up for today.